እና ደግሞ ሙሉ ክፍያ ለሚከፍል ሰው 35% ዲስካውንት እንደነበረው ሰማሁኝ። አንዳንድ ነገሮች ቴሌግራምም ላይ አየሁኝ። ከዛ ዲስካውንት ማድረጋቸው ስሰማ በ5.7 ሚሊዮን ብር ባለ አንድ መኝታ ቤት ለሩታ ገዝቼላታለሁ። ወሪ አብራም ሚሊዮና torbaafii kuma 500 miti kan mana bitee miliyoona 8 fi kuma 500 mana bitee warri jettan jechuudha. ila sagalee isaanii dursa sinii kaayetoo jira jechuudha. isa kanas akka hinni jedhetti sababa ayyaana gannaa sababeeffachuudhaani ilaalcha taasisanii kallattiilee garaagaraadhaan telegiraamiidhaanis ilaalaan ture. anis immoo ruutaadhaaf inta jedhee miliyoona 7 fi kuma 500 bitee jedhe malee miliyoona 8 fi kuma 500 hin jenne. manichi garuu miliyoona 8 fi kuma 500 dha jechuudha. ganna sababeeffachuudhaan ilaalcha taasisanii jiru jechuudha. sinii galeera miliyoona 8 miti miliyoona 7 fi kuma 500 jedhee jechuudha. right ani dhugaan dubbadhee jechuudha. sinii galee enna demmo jechuudha. buziyeeni guyyaa kaleessa egaa buruuk faana haasofteetoo turte jechuudha. ermeellaanis qalabatiin ishii guyyaa kaleessaa ture jechuudha. qalabatii bittee beelluu kireessitee suufii kireessitee waan hundumayyuu qopheessiteeti jechuudha kan ishiin turte. guyyichi guyyaa kaleessaa ture jechuudha. buziyyeen immoo egaa osoo nani jiru ani dhaabadhee matumayyuu qalabatii godhachuun in ta'usii in yaadamusii abrahaamidhaani sin fuuldurattis argadhee jira. siniin alattis immoo waan baay'ee isa faana haasaweetu jira. yaaniin isa faana haasa'e immoo yaada bareedaadha. baay'eedhaani kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha. buruukii immoo ishiin qalabatii godhadheen gara halaa deema jedheetu jira. maaliif jennaani isaantu kana hundumarraadhaani taasisaatoo jiru. abrahaamii sirumayyuu yaada hakkanaa fi karoora hakkanaa of keessaa hin qabaatu. lakanii egaa jechaatoo jirtu jechuudha. nagaa sin gaafadheera hordoftoota kiyyaa. nagaan waaqayyoo waaqaa jiraata. ganama kanaaf saatii kana mana keessanii fi qe'ee keessan iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. anaaf immoo maatii naa ta'aatii na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. egaa kan ishiin jette jechuudha. ta'uu hin qabu wanta akkana jette. sana booda egaa dhufe jechuudha. buraan gaafa dhufu ani faatii kaleessaa waliigalleerra miti yennaan mara waliigallee natti kaatee waliigaluu hin dandeenye. ani haadha qalabatii yookiin immoo abbaa qalabatii godhachuudhaaf jedhu miti. ani akka taazaabii jedhaniittiin kan ani dhiyaadhu jennaani. isa kana nan goyoomsinii si amanuu hin danda'u. hani sintuu sharri gudi jechaa ture wanta ta'eefi in ta'uu jennaan. maal godhinaan jettaa akkam godhure jennaan. akkati dhaabsistu qofanii barbaada. wanti kun akka dhaabatuun fedha. qalabatii kan jedhamu akka dhaabbatu. nuti biyya kam keessattiyyuu wanta akkanaa hin argine. akkatti ishiin dhuftes seeraan aladha. otoo namni kun gaa'ila hin qabu ta'eera ta'ee ishii simachuu dandeenya. kanaaf iyyuu kaleessaa wanti hundumti isaayyuu tabalaashaa'eedhaa fi har'a ishiin qubeellaa gochuu fi tasumayyuu hin dandeessu. kana jechuun immoo ruutaa fi abrahaamis gargar ba'an jechuus miti. otum ta'ees tasgabbaa'uun ni barbaachisa. mucaa kana sammuu isaa fi yaada isaatiif dhiisaa. ofitti adeebi'u. sammuu isaatti adeebi'u. wanti inni yaadaa jiruu fi wanti inni karoorfachaa jiru isa wajjiniidhaan haasaweetu jira. yaada bareedaadha. isa kanaafuu dhiisii akka ishiin qubeellaa kana dhaabdu akka gootuun barbaada jennaani. ani jedheen waan ati jette sin dhagaa. waan ati na gorsitu sirriitti si dhagaa. hangafa kootis obboleettii kootis iddoon dogoggoretti dogoggorteetta irraa deebi'i naan jechaadha kanatti turte. anaan immoo carqii adii surree adii keeyyadhuuti kootu irratti argame jedhameen waamame. kanaafiyyuu akkamittiin ani dhaabus danda'a dhaabsisuus danda'a.
sitti muukootu dogoggoraa jennaan natti munkee garuu gaariidha. Egaa buziyyeetti mee ture qalabatii godhatu jedheenii jechuudha. Gattaasayeetoo itti walii galtaa itti marii godhattaa jennaan abadan jetteeni turte buziyyeen jechuudha. Sanarraadhaan kan ka'e bakka ani etteenii waan hin karoorfadhe qabaa guyyaa har'aa hanga galgalaatti yoo nafaana turte in argitaa jennaanii maali dheedheenii in argita bakka isaa. Nafaana akka tututu nan barbaada jennaanii rakkoon tokkollee hin jiraatu akkas erga ta'e. Ani lachan isaaniiyyuu walii galaniitudha kanii seerri qalabatii kuni raawwatun se'e malee akka inni waliin gallee waan hin beekullee hin qabaadhuudha kan inni jedhe. Ergati jettee immoo dhaabsisuu nan danda'a rakkoon hin jiraatu. Akkasumas immoo waliin sin agarsiisan jettee waadaanuu galtee turte. Isas immoo waluu agarsiisuu hin dandeenye ennaani sifaana wal arguudhaaf yeroo sana araf eeyyamamtuu hin turre. Amma booda garuu wal argitootoo shi waliin argiini akka isheen biyya kana keessaa hin baane nana manaa jettee jedheen jechuudha. Karoorri Ermeellaa karaatti yaani diinni qopheesse gooftaanni fashaleesse na dhaabeera ol baasee karaa gubbaa sifaalaadha hoquuba jettee yeroo isheen rootaan faarfattu hammaa jechuudha. Sababni isaayyuu biyyuma eessaatti lafuma eessaatti jechuudha. Keessumaa akka biyya keenyaatti lafa dhiirri dhaabbatee qalabatii harkatti qabatee jechuudha. Rikoordii garaagaraa godhee suura ka'ee poostii godhee galgala har'aatti qalabatiin koo jedhu ishiin qophii qalabatii naa dhiyeessitee iddoo sanatti suura kaatee poostii nuu goote dhiira taatee jechuudha. Ani dhugaan siniin jedha maalidha ishiinoo miseensota 666 moo hordoftoota naaf hin galle isa dhugaan siniin jedhe. Mee biyya eessaatti mee akkasittiin qophii akkasii godhee suura ka'ee maal jechuudha mee kun safuudha mabboo safuudha. Akka biyya seeraatti mee dhugaan siniin jedhe mee otoo mee kana mootummaan beekame na dabaan ishii inni dhaanii hin garafamu. Maal jechuudha kun hin qunxuxamne sayyoo obboleessi intala manaa'edha kana intala halaa jechuun sagaagaltu jechuudha. YouTube'n yammalee hin ta'u moqqa godha isa rafee hin dammaqsa inna jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaalladha egaa sana booda ishii bakka nan bisaanii bilbila tokkodhaan ishii dhaabsisuu nan danda'a. Jennaan egaa wanta ta'uu wajjin ilaalaa gammachuu ta'uu isaanii wal bira jireenyeen jechuudha. Sana booda innis biraa ni deeme jechuudha. Egaa yoo faana kootte naan egaa innis achi keessatti argitan iddoo ta'eera ta'e qophicha keessatti argamee jira jechuudha. Qophicha jasaatiin argee jira gammachuu ta'aa ture jala argitanii jirtu hundumti keessanuu sinin jechuun jaalladha. Suuta keessa jaarsumaanis qabatamee jira wanta ta'eef torbeen lamaan kana jedhamee ture. Sababa gaa ayyaannis oolameshinis gara Finfinneetti akka deebitu wanti ta'aa jiru tokko akkaasa ammuudhaaf jechuudha. Amma immoo ruutaanis ergachi taatee buziyyeen fa'isni jiru mana ishiisin dhaqu Abiraam fanas walitti sissuu walidhaan haasofsiisu tasgabbisanii kaameraadhaan ala buziyyeen immoo haasa'uu itti beetti. Gaa'illi miidiyaa irratti miti jedhamee yeroo baay'ee dubbachaa turte wanta akkanaa kun miidiyaa irratti ba'amuun qabu jettee haasawaa turte. Amma kinoo sababa isaaniitiidhaan ishiin iyyuu miidiyaa irratti waan argite haasawaa gaafa haasoftuyyuu jechuudha. Baay'ee tokko nuuf qoxxobaadha kan ishiin haasoftu obboleessa keerra jedhu obboleetti keerra jedhu garuu hangarraattiyyuu jechuudha. Keessaayyuu edda gaafa samaanaan isaanii tarsa'eeti jechuudha. Baay'ee tokko of eeggachaa miidhamuu hin qabdu dubartiidha jechaa qoxxobbi jechaa jechuudha. Obboleessi koo miidhame obboleessi koo kana ta'e qabeessee ta'e otoo hin taane akka gaa'illi isaanii deebi'utti jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Warra roottaa kanas amma yoo taana warra Abiraam kanallee ani baay'een ajaa'ibsifadha dhugaan siniin jedhe baay'een ajaa'ibsifadha. Osoo jechuudha akka Abiraam simmeetii ta'ee waan hunduma akka ruuttaan godhu maatiin Abiraam ruuttaa godhanii jechuudha. Dhugaan siniin jedhe rakkoo guddaatu uumama ture jechuudha. Garuu achinis tasgabbaanii gaafa akkasittidhaan dubartii faana akka barbaade ta'ee
dhufu Abrahaam jedhanii daa'imanni jedhanii jechuudha. Akka ijoollee waggaa tokko xuuxxoo dhudhuutti akkasitti daa'ima homaa hin beekanii hin bilchaanne ammuma umuriin isaanii achi siqee bulanii isaanii galaa dhufa jedhanii jechuudha. Innaa isa kana isiniin jechuun jaaladhaa. Baqa gammachuun itti fufaa sinillee sinaa gammachiisu isiniin jechuun jaaladhaa. Ermeelaan akkatti salphattee akkatti yeelloftee akkatti qaanoftee aadaaf safuu keessa kan hin jirre kan isheen taasisaa jirtu jechuudha. Mucaa mormuma qabdii jechuudha. Goottotteetum jechuudha. Kootu dirqamadhaan natti keessaa natti kaayedha jechuudha. Karoorri ishii immoo hidhaatti galchitee qalabatiin godhaaf Abrahaamii suura wajjiniin ka'uu viidiyoo waraabamee poostii ni ta'a. Ishiin ala deemti jechuudha. Ala deemtee piroosesii sana achitti xumurtee sana booda immoo isaan alatti fudhatti dirqama isaa deema kaa isaan booda alatti fudhatti yoo inni dideera ta'e immoo rakkoon guddaan ni uumama. Sana booddee Ruutaan as teessee ni boochi karoorri ishee jechuudha. Inni hafe karaatti irra dhaabe diina ishee irra jechuudha. Ruutaa meellaan shaa salphisu dhugaan sin hin jedhame. Maaliif akkatti of qaaneessitime jechuun amma fakkeenyaaf Abrahaam kun maalis haa ta'u yoo dhuguma abbaa cabbee sana bira deemtee itti taphattabdee akka carraa ta'e ofitti naannessite inni yeroodhaaf hojjeta malee hojjetee hin hojjetu. Isa kanas hin gooti jedhee naman waan isin jammar jechuudha inni hojjetu irratti. Maaliif jennaan hordoftoonni iyyuu baay'ee kadhatuuf waan ta'eef namoonni baay'een hin kadhatu waan ta'eef jechuudha. Kan na dhibee na dhiisuu didee warri laayifii tiktookii irra jechuudha. Waan akka na dhibee jechuudha. Ermeellaa fi Abrahaamii wal fuudhuu qabu jedhanii jechuudha. Warri giruuppii hidhatanii qarshii walitti qabanii jechuudha. Ijoollee sanatti wanni fa'itti ergan jechuudha. Kiyyaa fa'itti ergan suni bu'aa fa'ii jechuudha. Wal fuudhuu qabu jedhanii bu'aa jechuudha. Haala sanadhaanii qarshii erganii jechuudha. Isaan qarshii dhimmutti godhanii nyaatanii amma waliin fuune jechuudha. Akkam ta'u maamaraatu qaani kan hin jedhu ijoolleen maamaraatti ijoolleen mana madaamii kun sammuun keessan jiru mooyyuu sammuun isaanii hin dhufe moo maal jedhamee wal fuudhuu qabu jedhanii jechuudha. Na hanga bu'anii dirasitti jechuudha. Sagaleen isaanii dhufee nu bira qaqqabe dhugaa rabbii harraf akkas kunoo sinsalfattanii haadha keessanii buna bittanii yoo namni haatimee jechuudha. Micaama tokkitti ofirraan qabdu. Haadha hiyyeessaa biyya abbaa keessaniitti waan nyaattu dhabdee jechuudha. Bututtuun carqiin irratti ciccitee miilli duwwaa deemtee miilli duubaan tatarsa hin gargaartanii nama gargaartan dhabdanii. Ermeellaan na gargaaraa isiniin jetteetti ermeellaan akka haadha qabeenyaati jedhamteetti. Warra akkanaa garuu maal keeyyachaa jirtu dhugaan isiniin jedhe siniif araaramu Waaqayyo dhugaa rabbii. Herraf siniif haadhisu. Yoo nu inni baastan ogola madaamii keessa hin hojjennaanii gurmoofnee tokko taanee sinitti araarama malee waanuma hin jedha dhugaa rabbinnaa yaana kan jedhu warri maatii naa ta'aa jirtan immoo na jabeessaa jirtan dhugaa rabbii haayimeesuu baay'een sin jaaladha. Dhugaa gooftaa sinan jaaladha abbaa kosan na jechuudha. Baay'ee tokko sin jaaladha. Akkasumas immoo kaleessa kan inni akkattidhaan namoonni reekoordii godhaniiti kan isaanii yuutuubii hojjetanii viidiyoo waraabanii namoonni baay'een nuuf hojjedhu jettanii anu gisee biraan sin hojjedha. Shii bucheewwan kiyya baay'een sin jaaladha.